Nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u jaallatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Haroo Gudulaa akkam jirtu nagaa koodha waaqayyoof haa galatu. Nama kolfisiisu garuu yaa'u iddoo tokko tokkotti wantoota nama kolfisiisantu jiraayyuu ni kolfe malee wantichi nama kolfisiisu dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisura darbee bakka nama saqaxxatudha malee waan biraa waan jedhe isinitti himuun qabu. Ani waa'ee Ayyuu fi waa'ee Saayidoo andi Sumayyaarra waan tokko dubbadhee hin beeku ammaatti garuu har'aa akan dubbadhu ta'ee jechuudha. Baay'ee waan nama saqaxxatu dhugaa waaqa jiraataani kana jechuun maal akkasiin jettan hin beekan jechuudha. Isin ofii keessaniiti. Anaan garuu baay'ee tokko na sodaachiftee jechuudha. Ayyuun durumaayyuu ijoolleedha gaafa namni jedhu egaa viidiyoo kana ayyuutti akkasiin sheer naa gootan nan beeka. Sheersitti naa godhaa isiniin hin jedha. Ayyuun durumaayyuu wanna isheen goote dhugaa dubbachuuf wanta sirrii miti. Ani haadha firdii ta'eetu hin taane safuu Oromoo inkitkitii ishee baasee kan caccabse Ayyuudha. Akkamittiin jettanii shamarri tokko dhiira kadhattee yoo ati nan fuune an ofan ajjeesa kilooreksii dhugee ofan fannisa jettee dhiira tokkotti heerumte otoo hin taane dhiiratu kadhatee shamara kadhatee wayiin gaafatee itti heeruma. Kun aadaa Oromooti. Yoo kanan goone immoo shamarri tokko yoo ofiishee dhiirri ishee gaafatee itti heerumne immoo ofiishee kadhattee itti heerumte immoo dhumni nama sanaa akka Ayyuu kana ta'a jechuudha. Yookaan si Ayyuu. Argitanii amma Ayyuun akkaataa isheen itti galte akkaataa isheen itti heerumtee haadha manaa isaarraa gadhiisistee ijoollee isaaf haadha manaa isaa gargar diigdee na fuutu malee fan ajjeesa jettee gaafa inni fuudhullee bakka mudannoowwan garaagaraa hin jiraata. Har'a garuu gaafa isheen didduu kaameraa dhoksitee viidiyoo waraabdee yeroo inni reebuu jechuudha. Guyyaa dheengaddaa argitaniittu otoo inni reebuu kaameraa dhoksitee kaattee sana booddee erga inni reebee booddee immoo viidiyoo sana gadhiistee jechuudha. Sirriima onkaan haadha manaaf abbaa manaa miti gomjii miti wal qixa dhaabbatee distii baatu eelee baatu walitti bu'aati manaaf abbaa manaa immoo warra wal jaallatudha warra reebuu yookaan walitti dheekkamuu jechuudha. Akkuma jaalalli jiru walitti bu'iinsi hin jiraata jechuudha. So kanarratti otuma namoonni tokko otuma mana murtiitti himatteeti hiniisifti Saayidoo bakka akkasidha maalidha jedhanii warroonni viidiyoo hojjetan jiru. Hin dogoggoriina. Orma reebee otoo hin taane haadha manaa isaa reebee haadha manaa isaa immoo hin balleessitee reebee haati manaa fi abbaan manaa immoo warra reebuu walitti araaramu kun immoo beekamaa dhugola nama hundumaa jira jechuudha. So warri isin hin qaqqabne illee isin qaqqaba kana suuraan sodaatiin isin hin jira. Amma maal gootee qulfiin ishee harka jira laantalli kun yoo dhuguma deemuu barbaadditee jechuudha. Saayidoon Baardaar deemee Baardaar miti Direedawaa deemee Sumayyaa dhabee gaafa inni deebi'ee manatti galuu ጓደኛ tokko jechuudha. Waa'ee ጓደኝatti viidiyoo biraadhaan hin faa ጓደኛ sana fidattee dhuftee akkati carqii koo naa kennituun barbaada wayiin akkati shaanxaa koo naa kennituun barbaada jettee bakkee dhaabattee ingirii qulfiin ishee harka jira. Mana isheetu ture mana banattee baatee deemtee egaa isheen soobdeetudha jechuudha. Akka inni ishee kadhatu barbaaddeetudha. Garuu Saayidoon dhugaa waaqa jiraataatti asirratti Saayidoo baay'ee tokko hamma kana duraatti Saayidoomatti murteessaan ture. Saayidoo mattootoo ijoollee qabu otoo haadha manaa qabu maaltu kanatti isa gashee maaltu duriyyee karaarraa fuusisee inniiti akkas kabaju haadha manaa akkas kabaju dhiifamaniiti jechuukoo fi Sumayyaan jechuudha. Dhugaa waaqa kabaja isheen Saayidoof qabdu waan addaadha bakka kabajni ishee kabaja abbootii keenyaaf haadholii keenya warra duriiti malee isa warra ammaayyuu miti. Otoo akka kanatti kabajamuu dhufee kunoo abidda seenee jechuudha. Sana booddee isheen gaafa inni dhufee manatti galuu ጓደኛ badii tokko fudhatte jechuudha. Amala badaanii jechoota daangaa darbee yoon dubbadde na of kolchaa isiniin jedha. Amala badaan akkasuma amala gaarii mancaasasa jedhamu sana fidattee dhuftee jaarsummaadha ta'ee loluudha ta'ee ittiin asfaraarra'uuf jette garuu marratti gaafa inni qabattootti baafatu siin asfaraarra'uuf hin fidee dhufe jette. Hiriyaa ishee sana fudhattee dhattee naa kenni shaanxaa koo naa kenniiti akka itti na hiiktuun barbaadaa jetteeni. Inni immoo alhamdulillah ni si hiikuu argadhee moodhe. Si hiikuu miti jedhame si hiikuu miti iddoo meeqatti si hiikaatti hin jedheeni. Akkuma diggisee si fuudhe sana diggiseen si hiikaa jedheeni. Sana booddee bakka sammuu ishee iddoo lamatti ishee bahee jechuudha. Isheen akka inni kadhatu maaliif na hiittaayyuu maalidha jedhee akka inni kadhatu barbaaddeetudha. Isheen sa'aatii sanatti kan isheen jecha kana qopheessitee na hiikta bakka jette.
Gaafanni alhamdulillah siniika ittiin jedhu immoo baay'ee gammadee siniika akkan diggisee si fuudhetti diggisee siniikaa argadhee moo dhabee mana koo ana jalaa qabbaneessite sababa kee ittiin jedhee kun ammarraatti garuu jooraa jira. Namni kun haa qabaatu yuutubiriidha qaba sooressa yoo ta'e iyyuu garuu jechuudha. Baasii hedduudha kan inni baasee sababii ayyuu jechuudha. Tokkoffaa Sumayyaanii lafa isheen hin geessiniin jirtu itti taphattee jirti jechuudha. Ishee barbaachetti inni immoo gatiin hin baasne hin jiru hundi keessan hin beektu. So maal isiniin jechuu barbaadeen beektu argadhee moo dhabee siniikaa jedheeni. Gaafanni akkas jedhu maal jettee ishi baqqaa waan seera cabse dhedhee isinitti meera waan inni irra dubbadhu garuu wanti suni hin jedhamu hin dubbatamu. Sana booddee durbummaa koo deebisiiti sana booddee na hiikee jetteeni. Hin gaafatamu gaaffiin kuni gaafanni iddoo wanti jettetti dhaqii barbaade ittiin jedhu dhuguma dammoo deebiin deebisee fi waanuma jirudha. Achi maal jetti erga akkas ta'e immoo jette gaashee nama dura kilooreksiin dhuga yoo nam fuutu ta'ee kilooreksiin dhuga yoo diddee deemta ta'ee ittiin jechaanii turte kilooreksii irraa amma gara maalitti jijjiirtee jirti gara viidiyootti deebitee jirti jechuudha. Akkas taanaan immoo viidiyoo iddoo kanatti anaan kan baay'ee na dhibe viidiyoo qullaa ati mana keessa deemaa turte waraabee kaameraa dhoksee waraabeera waan ta'eef isa sanan gadi baasee booddee immoo ofan ajjeesaa jetteeni. Era argitanii waan isheen ittiin as faraaroo jammarti bakka amma kilooreksii irraa wayii mala taa'anii isa kana dura maqaa dhahaa turte irraa isheen gara wanti itti ceeteetti jechuudha. Dhugaa waaqaan nama akka kanaan agarre garuu baay'ee waan daanga darbedha wanti isheen gochaa jirtu jechuudha. Dhugaa firan qabdu garuu isheen qo'e. Sana booddee inni maal jedhe beekta ani ilmoo dhiiraati dhuguma iddoo kanatti jechuudha. Baay'ee jecha nama barateeti malee kan inni fayyadamee jechuudha. Viidiyoo dhiiftee waan barbaadde yoo gadhiifte ani ilmoo dhiiraati situtti miidhamaa jedheeni. Dhuguma immoo haadha manaaf abbaa manaati kaameraa dhoksitee shumtiyyuu viidiyoo jechuudha. Viidiyoo abbaa manaa ishee wajjiniin kaameraa dhoksitee waraabuun ishee hamma sagadhiifteeti bakka. Anaan kana nama jechuun ikkoo nama jechuun bineensa nama nyaaturraa yeroo ammaa waraabessa wayiin jechuudha. Waraabessi hindaan fariidha malee. Bakka bineensa caalu ta'ee jira akkoo namni irra. Namni haadha manaaf abbaa manaa ta'ee too walii wajjin jiraatu kaameraa dhokseetu abbaa manaa waraabee viidiyoodhaan as faraarraa. Inni garuu gadhiisedha kanumaan iyyuu garaa ishee kute bakka. Achi booddee gwaaddanyaa isheen fidattee dhufte sun immoo gaafa daangaa darbuu barbaaddu gaafa inni qabattu itti baafatu jechuudha. Lamaan isaanii of keessatti fincaa'uu namni deema yaada garuu warroonni viidiyoo sana laaltanii. Ani akka kootiitti jechuun baay'ee mindiinqame dhugaa waaqayyo isinitti dubbachuu hin danda'u. Malee dhumni nama gaa'ela namaa diiguu kunoo akka ayyuu kanadha jechuudha. Ayyuun amma wayiin jireenya isheetti namne ayyuun ganaa nama bareedduu malkii qabdu jechuun malkii qabaachuun garuu qalbii qabaachuun ta'u yeroo baay'ee immoo jechuudha. Argitamni malkii fi qalbii wal faana deemu taanaan malkiin bakka kiiloon kaasu beektu. Otoo isheen yeroo isheetti fayyadamteetti ta'e yookaan sayidoo nama abbaa ijoollee lamaa nama akka kana wanti ta'e miti nama sayidootti meeqa deebi'u argachuu dandeessi isheen jechuudha. Garuu qalbii hin qabdu. Qalbii immoo birriidhaan hin bitanii. Birrii hojjettee fidda, dafqitee fidda, dhamaatee fidda. Qalbii garuu abadan argachuu hin dandeessu jechuudha. Inna maal isin jechuu barbaadeen hordoftoota tokko viidiyoon baay'ee dheerachaa jira. Viidiyoo biraadhaan amma walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jedha.